Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya alaas akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa koodha. Bakkuma jirtanitti nagaan koo isin biras akka jiraatu abdiin qaba. Har'as deebi'een dhufee jira. Maafan deebi'ee dhufee mammaaksota akkuma beekamu qabadhee sanan dhufee kanaafuu qophiin keessan hanga xumuraatti anuma waliin haa ta'u. Akkasumas immoo mammaaksonni kun bokkee duwwaadhaan kan dhiyaatedha. Akkuma sagalee koo dhageessaniin warroonni sagalee koos dhaggeeffattan akkasumas akka bokkee duwwaa naa guuttan abdiin qaba siniin jedha. Amma kallattumaan gara mammaaksatti wajjin dabarra siniin jedha. Obboloota koo turtiin keessan hanga dhumaatti na faana haa ta'u. Akkasumas koomantiin keessan namaaf kennitan baay'ee hedduu tokko nama jajjabeessa hanga fuulduraatti nama deemsisu jechuudha. Ammas na faana akka taatan abdiin qaba. Ishiika gara gaafii tokkoffaatti haa dabarru. Ishii gaafii tokkoffaan akkana jedha. Nama deegaaf dhalate daash jalaa maseenaa jedha. Daash irratti immoo akkasiin guutaa deemtan abdiin qaba. Ishii gaafii lammaffaanis akkana jedha. Abshaalli ofii nyaatee daash afaan dibaa jedha. Daashiin irratti maaltu guutama? Yoo isiniif danda'ame hiika isaa muluu wajjin akka naa guutaa deemtan abdiin qaba. Yoo isiniif hin danda'amne immoo bokkuma duwwaa san qofa naa guuttan isiniin jedha. Ishii gaafii sadaffaanis akkana jedha. Sareen wal nyaattu daash wal irraa hin dhorkituu jedha. Ishii gaafii arfaffaanis akkana jedha. Duula gala malee daash hin faarsan jedha. Duula gala malee daash hin faarsanii jedha. Gaafii shanaffaanis akkana jedha. Sa'a mucha gabaabaa daash akka itti ilman beekaa jedha. Sa'a mucha gabaabaa daash akka itti ilman beeka. Eenyutu beeka? Iddoo duwwaa sun isin eeggatan siniin jedha obboloota koo. Ishee gaafii jaaffaanis akkana jedha. Du'aa miti dulluman jibba jedhe daashin. Eenyutu akkana jedhe? Du'aa miti dulluman jibba jedhe daashinii jedha. Ishee gaafii torbaffaanis akkana jedha. Wadalli harree hamma daash malee hamma dhufu hin beeku jedha. Wadalli harree hamma daash malee hamma dhufu hin beeku. Hamma maali hin beekne dursarratti iddoon duwwaan daashiin kun isin eeggata siniin jedha. Ishee gaafii saddeettaffaan akkana jedha. Leenca dulloome daash irratti haruu jedha. Leenca dulloome daash irratti haru. Leenca dulloome maal irratti akka haran kunis immoo isin eeggataa akka naa guuttan hunduma isaa abdiin qaba. Ofirra isinan eega. Haga isin deebii hunda isaayyuu naaf guuttanitti ani isiniif hin deebisu. Garuu immoo dhuma irratti kan kiyyaa hoo sirriidha, keenya hoo sirriidha kan isin jettanii mirkaneeffattan yoo ta'e ani ofirra isin eega. Anis immoo isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Garuu keessanan ilaala anis dura keessanirran Eshiika gara gaafii tokkoffaatti ol deebina. Naa deebistan jedhee tan abdii qaba. Keessanis laaleen jira kan kootiin wal bira madaalla. Akkana jedha gaafii tokkoffaan. Nama deegaaf dhalate daashtuu jalaa maseena kan jedhuufi lukkuutuu jalaa maseena. Bokki duwwaan lukkuudha. Maaliif kuni gara hiika isaatti yoo deebinu namni tokko deegaf jechuun namni maqaa deegaf kan ittiin tolle kaawwaa tokko waan yookaan gaarii hin yaadne tokko maaltu jalaa maseenaa? Lukkuun jalaa maseenaa jechuudha. Lukkuun maaliifaa? Waan gaarii miti. Lukkuun illee deebitee jalaa maseente jechuudha. Lukkuun gaarii miti yoo jennu guddina wayii hin qabdu. Fakkeenyaaf ishiin nama jalaa maseente wanti dhufu hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni deegaaf dhalate maaltu jalaa maseenaa? Lukkuuf jalaa maseenaa jechuudha. Kun immoo ganama keenya nu haa tolchu akka jennu san jechuudha. Isiniin jedha obboloota kun gara gaafii lammaffaatti wajjin dabarra. Gaafii lammaffaanis akkana jedha. Abshaalli ofii nyaatee daash afaan dibaa jedha. Eenyu afaan diba? Gowwaa afaan diba jechuudha. Abshaalli tokko tokko ofii nyaatee gowwaa afaan diba.
kunis maal nu mul'isa namni tokko ofuma jaalachuu yookaan immoo namaaf kan hin yaadne jechuudha. Namni tokko namaaf kan hin yaadne ofii nyaatee ofii quufee bakka namni nama homaan beekne sanitti akka nama san gowwoomsuu jechuudha. Namni yeroo baay'ee wanta akkana hin argine. Namni of jaalatu tokko ofumaaf yaada malee namaaf hin yaadu. Mammaaksuun kun gara kanatti akkasiin hin jedha. Namni ofii yaadurra immoo dabarsinee illee namaa kan yoo yaadnu ta'e filatamaadha isin jedha. Mammaaksonni kun hiika isaa wajjin yoo ilaallu baay'ee deema. Kanaafuu immoo mammaaksota kanarraas barumsa isin fudhanna jedhee sanan yaada akka kootti jechuudha. Isinis waan naan jettan hin beekan. Turtiin keessan ammas immoo anuma waliin itti haafuuf isin jedha. Gara gaafii sadaffaatti wajjin dabarra. Sareen wal nyaattu daash wal irraa hin dhoorkitu jedha. Sareen ofiifuu wal nyaattu daash wal irraa hin dhoorkitu. Eenyu? Waraabessa walirraa hin dhoorkitu. Maaliif sareen osoo wal taatee wal qabattee dugtuudhaan tokkummaa ishee uumtee waraabessa ofirraa dhoorkiti jechuudha. Garuu immoo gaafa ofii isheetiin wal hin qabanne maal gooti? Waraabessa san ofirraa hin dhoorkitu jechuudha. Kanaafuu nuti immoo illee gara keenya kanatti illee fudhanne yoo nuti tokko ta'an yoo nuti tokkummaa babal'ifanne diinni alaas ta'ee karaa kallattii ta'anis karaa adda addaatiin illee yoo fudhanne fakkeenyaaf maatii tokko keessa yoo fudhanne maatiin tokko yoo ofii wal ta'an yoo maatii keessatti haadha jira abbaa jira ijoollee jira maatiin kun hundi yoo wal ta'an wantummaan isaan hin goone hin jiru jechuudha. Garuu maatiin kun gaafa ofiifuu wal hin taane maaliif nama alaa tokko ofirraa dhoorkuu hin danda'an itti gaafatamummaa wayii hin qaban ofumaafuu walii galtee hin qaban jechuudha. Kanaafuu sareenis osoo akkasitti walii galtee qabaattee waraabessa ofirraa dhoorkiti. Garuu waan ofii walii galtee hin qabneef waraabessaaf ofiifuu ofirraa hin dhoorkitu jedhama. Eshi gara gaafii arfaffaatti haa dabarru. Duula gala malee daash hin faarsanii jedha. Duula gala malee daash hin faarsan. Kun maalidha? Deemsa dhaqa malee gala hin faarsan. Maaliif duula wayii yoo deemtu yookaan misooma wayiillee yoo deemtu gaaris ta'u badaas ta'u duula isa san dhaqa faarsite jechuudha. Fakkeenyaaf bakkuma wayiituu yoo deemtu ta'e bakka dhaqa saasan dursa saasan yoo tochi yoo faarsin booda faarsuun faayidaa hin qabu jechuudha. Booda kan faarfamuu qabu yoo dursa irrattis kan faarfame jechuudha. Kanaafuu duula gala malee dhaqa malee gala hin faarsan kan jedhamuuf kanumaaf isin jedha obboloowwan koo'e. Eshi gaafii shanaffaanis akkana jedha. Sa'a muchaa gabaabaa abbaatu akka itti ilman beekaa jedha. Daashii sun irratti maaltu guutama? Abbaatu kan jedhudha. Iddoo daashii shanaffaa irratti kan guutamu abbaatu kan jedhudha. Sa'a muchaa gabaabaa abbaatu akka itti ilman beeka kan jedhuuf egaa asirrattis maal nu mul'isa kuni namni tokko jechuudha. Nama tokko yoo fudhanne namni tokkichi sun wanta ofii irratti jechuudha. Wanta ofii yoo kan seeraan qabatu wanta ofii kan kiyya jedhee itti gaafatamummaa wayii kan fudhatudha jechuudha. Maaliif sa'a jechuunis namni tokko sa'a san yoo itti deddeebi'ee ilme fakkeenyaaf ni beeka jechuudha. Inni sa'atti san inni ilma qanumaanuu hin ilmata qanumaanuu hin beeka. Garuu namni biraa yoo kan dhufu ta'e itti wallaaluu danda'a. Akkasuma kun hiikni isaa garanatti hiikata jechuudha. Kanaafuu immoo wanta abbaan tokko itti deddeebi'ee irratti dalagatuu fi wanta nama sanii kan mul'isu jechuudha. Kana isiniin jedha obboloota koo. Ashi gara gaafii ja'affaatti waliin dabarraa. Du'aa miti dulluman jibba jedhe. Eenyutu jedhe? Leenci. Du'aa miti dulluman jibba jedhe leenci jedhanii. Maaliif jibbame leenci? Maaliif du'a jibba? Maaliif dulluma? Maaliif du'a jaalate? Maaliif dulluma immoo jibbaa kan jedhu kun asirratti hiika isaa itti kennina jechuudha. Leenci akkuma beektan bineensota bosonaatiif mootidha jechuudha. Kanaafuu qeerransi maaliif dulluma san jibbaree mootummaa isaa san yoo gallakkise dullumni isaa sun kan itti dhagamu yoo ta'e wanti inni faayidaa argatu hin jiru. Garuu yoo dulluma sanirra immoo kan du'u ta'e du'eedha bakka du'eedha du'a kanaaf du'a jaalate yeroo jirutti mootii ta'ee jiraate dulluumee wanti biraa itti roorrisuurra kan du'eef kanaaf dulluma san jibbaa jechuudha leenci. Kana fakkaata akkanumatti qophiin keessan hanga dhumaatti anuma faana haa ta'u ittuma fufna isiniin jedha. Eshi gaafii torbaffaanis akkana jedha. Wadalli harree hamma
daash malee hamma dhuufu hin beeku kan jedhuuf hamma iyyu malee wadalli harree hamma iyyu malee hamma dhuufu hin beeku kan jedhuufi wadalli harree ka maaliif haga iyyu san ni beeka. Asirratti amma hiika kana yerootti kenninu namni tokko fakkeenya namas yoo fudhanne namni quufee jiru tokko yeroo quufee jiru sanitti bakka hanga quufa isaa sanii ofirratti hin beeku jechuudha. Garuuti immoo gaafa waa tokko ta'e itti mul'ata jechuudha. Asirratti kana nuuf mul'isa jechuudha. Harreenis haga iyyuu tokko ni beeka garuu maaliif itti deddeebi'ee iyyuu san wanna beekus garuu haga dhuufu san hin beeku. Quufee jira kan malee quufee jira waan ta'eef haga dhuufu san hin beeku tilmaama hin qabu jechuudha. Garuu osoo quufuu baatee likkumatti kan nyaatu ta'e dhuufu sunis ittiin baay'atu waan ta'eef kanaaf mammaaksi kunis kan mammaakames ni jedha hiikni isaa wajjin. Ashi gaafii saddeettaffaanis akkana jedha gaafii isa ja'affaadha wal fakkaata gaafiin kun walis fakkaatu hiikni isaa adda addatti kan of danda'edha jechuudha. Leenca dulloome daash irratti haruu jedha. Leenca dulloome daash irratti haru kan jedhuuf maal irratti haru daaraa irratti haru jechuudha. Kinoo akkuma duratti jenne san gaafii ja'affaa irratti akkuma hiika isaa itti laanne san jechuudha. Leenci kun dulloome jechuudha. Gaafa dulloome maaltu irratti harama? Daarat haga irratti haramu garuu gaafa inni humna qabu inni humna isaatiin mootii ta'ee waan jiraatuuf humna isaatiin jiraata waan ta'eef wanti isa tokko hin jiru. Garuu gaafa dulloome daarat irratti harama jechuudha. Kanaafuu asirraa maal hubanna nutis gisee humna qabnu tokko akkuma barbaannetti gisee akka jiraan gisee immoo akka humna dhabne abbumti fi akka nu ergatu abbumti fi baqa bukkuma arginetti akka kufu nutti mul'isa jechuudha. Kanaafuu hiikni mammaaksicha kana fakkaata isiniin jedha. Har'aaf gaaffileen ani qabadhee dhufe kanumaaf kana fakkaatan gara fuulduraatti qabadheen dhufa. Har'aaf immoo kanuma irrattan xumura. Waan na dhaggeeffattaniif hundi keessanuu guddaa galatoomaa. Laayik sheer gochuullee hin dagatinaa. Yeroo maraayyuu kiyyaa lammii bira akka dhaabbattanis abdiin qaba. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u.